keessattuu uummata Oromoof saba kanaaf biyya kanaaf guyyaa biiftuun ba'a. Guyyaan biiftuun bilisummaa itti arganne waan ta'eef guyyaan kun kan yoomiyyuu hin daganne seenaa keessatti kan yaadatamu waan ta'eef guyyaa cinimuudhaan hin qabne waggaa 150 ol nurra turte itti dhagee itti furamnee aaraa kiloo seennee itti bulchine waan ta'eef guyyaa seena qabeessa kanaan guyyaa bilisummaan biiftuu isinii baate kanaan baga isiniin ga'e baga nuun ga'e baga guyyaa kanaa gatan jechuun barbaadu. Isa deebi'uun baga guyyaa kanaaf geessan baga gammaddan baga abbitan baga guyyaa kana rabbiin tokkichi bifa kanaan gammachuu kanaan waan nu agarsiise isiniin jechuu barbaadu. Bifa bareedaa kanaan hiriira ba'uun deeggarsa jaalala kabajaa muummee ministeera keenyaa fi biyya keenyaaf qabdan agarsiisuu keessaniif galataa fi ulfina isinii qabnu hedduu olaanaa waan ta'eef isa deebi'ee ulfaadhaa galatoomaa baga waliin dhufnee baga illee keenya tokkummaan agarsiisa jechuun barbaadu. Bitooteessi 24 yaadama haala badhaadhina Itoophiyaatiif guyyaa itti dhalatee fi guyyaa itti argine waan ta'eef biyyi keenya Itoophiyaa cabiinsa dinagdee hubatamtee turte fi cabiinsa siyaasaa hamaa keessatti kan kufte hooggansa jijjiiramaa hordofee yaada haaraa maddisiisuun biyya kufaatii keessa galte kufaatii keessaa baraaruudhaan hojjattee dhaabbattee akka of dandeessisu waan godheef guyyaa kana baga gammaddan baga gammadnee baga guyyaa ga'e kan kana fakkaatu kan kana fakkaatu yaadama haalaan bocuudhaan hiyyummaa seenaa godhuudhaan injifannoo badhaadhina maatii badhaadhina waloo fiduudhaan kan nu gonfachiise abbichuu abbaa malaa badhaadhina kana yaadina isaa kaayuudhaan ummanni keenya gamtoomanii hojjetanii of jijjiiruu isaatiin waan guddaa bu'aa guddaadha isiniin jechuu barbaada. Haalli dandeenye olaanaadha. Raawwatameetis jijjiiramniinis dhufee jira. Kana malees yaada amma haala gama gochaatti jijjiiruudhaan milkaa'ina irratti argamu keessatti kanneen akka misoomaaf bu'aa bichaa osoo hin ta'in akka addunyaatti noobeelii badhaafamuudhaan akka addunyaatti asharaa magariisummaatiin badhaafamuudhaan akka addunyaatti biliskeessa makamuudhaan faa'oon qamadii oomishuudhaan muummicha ministeeraa biyya keenya Itoophiyaa badhaasuudhaan hin danda'amu kan jedhamu ni danda'ama jennee hojjennee injifannoo waan galmeessaniif waan galmeessineef jecha kanaaf ulfinaa fi kabajaatu isin mala waan ta'eef irra deebi'ee guyyaan kun guyyaa seena qabeessa kan jennuun waa malee miti. Keessaafuu gama biraatiin yaada kunuunsa turizimii wajjin wal qabatee abbichuun abbaa malaa hojjete akka fakkeenyaatti fudhatamuun ni danda'ama. Kanaaf kana malees akka godina keenyaatii fi magaalaa maalaatti hojii gama nageenya kabachiisuudhaan hojiin hawaasni keenya hojjete caasaan nageenyaa hojjete hooggansi hojjete dargaggoo fi qeerroon hojjete huccimee jabeeffamee kunuunfamuu qaba. Guyyaa seena qabeessa kana irra deebi'ee kan hin dhaammachuu barbaadu nageenya itti ifaajjanii itti daddabdanii eeggattanii mirkaneessitan kan caalaa abbummaadhaan akka tikfattan shittuu fi saamtuun rakkoo adda addaa gaagama mootummaa kana irratti fiduudhaan kan sochootu itteessaa akka saaxiltan asumaanuu adaraa koo isinii dhaamuu barbaada. Abbaan hojii kanaa galata keenyaa fi hooggansa keenya waan taataniif galata ulfinaa fi guddaa isiniin mala waan ta'eef maqaa uummata godinaa Aadde Bahaatiin hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Yaadama haaraa paartii badhaadhinaa hundeessuurraa eegalee gumaacha guddaa nuuf kenne abbichuu abbaa malaa Dr. Abiy Ahmad caaseeffama isaatii wajjin hedduu galatoomii ulfaadhuu siin jaalannaa maqaa keessaniin jechuun barbaada. Dhumarratti gara fuulduraatti hawaasni godina keenyaatii fi magaalaa Bahaa
deeggarsaa fi hirmaannaa keessaniin alatti milkaa'ina nuti finnu dandeenyu waan hin jirreef akkuma ammaan duraatti nu waliin dhaabbachuudhaan hojiiwwan misoomaa nageenya keenyaa daran akka milkeessuu dandeenyu akka tumsitan carraa kanaan isiniif dhaamuu barbaada.